አብረኝ ውስጥ ፊደስ ሙሉ ሊሳሪው ነው ሳይዶማ ይሄ በደንብ ወይ ሆ እንሽ ያያደን እውነት ነሽ እንዴ? ሮዚ 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 ወይኔ kabajamtoota hordoftoota koo egaa Beezaa fi Roozaan viidiyoon gadhumaatti yoo ilaaltan jechuudha. Beezaan Roozaa waamtee turte jechuudha. Egaa itti himteetii turte Saidoon akka dhukkubsateetii jiru. Roozaan immoo gaafa isheetti Beezaan itti akkasitti viidiyoo isaatti argisiistu lafa dhooftee turte jechuudha. Egaa akka hedduu jaallataa jirtu. hin beekna Sumayyaadhumaaf jetteeti jechuudha. Ishiin kan Saidoodhaan dhiiste malee jibba isaa qabaattee miti. Too jibba isaa qabaattee hin dhiistu turte. Egaa jaalala isaa hin qabdi. Nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu fayyaa qabdanii kabajamtoota hordoftoota koo ani fayyaan qaba galata Rabbii. Bakka jirtanitti nageenya Rabbii isiniif haa baay'atu. Hunduma keessaniifuun isiniin jala akkasuma baga masqala keessanii dabartanii gubamu masqaladhama. Baga geessanii irra dabartanii isiniin jedha harri kan akka kan Oromootitti harri masqaladha kaleessa maal jedhama okolee moo maal jedhu akka aadaa warri gaxariitti fayyadamnutti akkas ture akka katamaatti hin beeknu malee. Anna keessa isiniin jedha kabajamtoota hordoftoota koo egaa akkuma argitan Saidoon kun akkasittiin achitti glukoosiin godhameefii jira. Roozaanis immoo dhumarratti viidiyoo dhumaatirra hin jira ilaaltan hanga dhumaatitti jechuudha. Lafa dhooftee turte jechuudha gaggabdee achi kaatee maal akka ishiin taate hin fayyitee moo isheenis hospitaala bira galtee jirti kan jedhu gaafiidha. Akkuma beekamu gaa Beezaan akka jechaa turtetti Saidoon hangana dagachuu ga'eettiyyuu jira. Maal deemna biraa maalla biraa gootaa ምናምን naan jedheetti dhugaadha viidiyoo keessatti dhagaatii turre alfalligishim hiji deemina biraa jechaaniti jechuudha kan inni ture. Bargit wallaalanii odoo hin taane bakka aariidhumaaf jechuu danda'a yookiin immoo murtee tokko fudhachuu danda'a. Hin beekamu kana booda nama tokkotti hin dhiyaadhu kan jedhu murteeffatuu danda'a keessa isaatti jechuudha. Malee egaa yoo waan biraa tarii egaa maaliin akka amma barakiinaa dhugeera kan isaan jedhani. Unatim Roozaa Indaalechuu Saidoon dubartiidhaaf barakiinaa dhiisii aannanuu hin dhuguu jettee turte. Gin ayitaawaqama hin beekamu jechuudha. Dhuguu danda'a. Hin beekamuun maaltu beeka keessi nama gaafa nama haaree maal akka godhan maal akka dhiisan hin beekani jechuudha. Kana Saidoon kana gochuu hin danda'u jennee murteessuu hin dandeenyu gochuu danda'a waan ta'eef jechuudha. Sheexannis keessa dhufte waa meeqa nama gochuu dandeessi waan ta'eef gochuu danda'a waan murteeffamu miti kun jechuudha. Waa malee miti ka amma doktoroonni isheetti gulukoosii gochuuf hin isaanii yookiin immoo aariidhumaan illee dhuguudhuma illee hoo baate aariidhuma isheen iddoo sanatti isheedhaaf jedhee inni jilbeeffatee dhiirri tokko dhuguma dubbachuuf yoo ta'e dhiirri tokko bakka meedarratti jechuudha meedarratti bahee gaafa akkasittiin fuula ummata kana duraatitti achiin sanarraan viidiyoon waraabamee sanarraan immoo ummanni karaarra deemu laalatii ture akkuma argitan karaarratti jechuudha. Kuni baay'ee ulfaata nama tokkoof jechuudha gaafa isheen deddeegattee biraa deemtu in ulfaata jechuudha. Kana jilbeeffattee qalabatii gaabintinii godhattee waadaa fiddee jilbeeffattee diduu mitiitii dhiirri tokko dubartii takka gaafatee gaafa isheen deddeeyyuu hedduutti dhaga'ama jechuudha. Gaafa waan yaade sana dhabuyyuutti dhaga'ama. Fakkeenyaaf dhiira osoo hin taane dubartiidhumaafuyyuu dubartiin takka osoo waan yaadde tokko fakkeenyaaf nama tokko jaallatte namni isheen jaallatte sun lakkii ani miira kana keessa hin jiru lakkii isin jaalladhu jedhaan yoo ta'e amma akka isheetti dhaga'amu beekna jechuudha namni kamiyyuu ilma dhiiraa tokko dhiisati. So kanaafis itti dhaga'amee tarii bakka yaanni waa baay'ee keessa sagalchuu danda'a hin beekamu. Egaa Roozaan akka jettutti yaada jiraachuu Beezaan jechuudha. Yaada gaafayyuu yookiin fayyuu dhabuutis danda'a. Rabbi isatti nageekiniitii kana hin jedhu
garuu baay'ee yaada ulfaataa keessa akka jirudha kan isheen dubbataatee jirtu. Kaalsii luka tokkootiin kan inni jiru lukaan maraatu edana fakkaatetti ayitaawaqama irraa bahuu danda'a jechuudha inni. Yookiin immoo yeroo achitti cheek godhan yeroo ilaalan intin jechuu danda'ama hin beekamu isa jechuudha. Egaa namni iddoo kanaan maraata iddoo sanaan maraata jedhamee hin tilmaamamu bakki hin filatamu jechuudha. Isin galee kanaaf rabbi fayyaa nuuf haa kennu jedhanii rabbiin kadhachuudha malee iddoo kana iddoo sana jedhanii tilmaamuu miti jechuudha. Bakka kana rabbi fayyaa isaaf haa kennu rabbi isaaf haa araaramu jedhanii rabbiin kadhachuufidha jechuudha. Kanaaf iyyuu yaa kabajamtoota hordoftoota koo ani baay'ee tokko natti ulfaate jechuudha. Wanni kun dhugaadha. Waan baay'ee ulfaatudha kan beezaan roozaan hojjatte maqaan ijoollee kanaa wal fakkaata. Wal fakkaata jechuudha. Baadhumaa fi ramaan wal gargar ta'an malee. Waan baay'ee ulfaatudha. Egaa akkuma beekamu isheenis amma kunoo maal keessa akka jirtu kan hin beekamu achitti jorgaatteetti. Kan hundumaa kan fidu eenyudha? Hojii Sumayyaati jechuudha. Itoo Sumayyaan dhuftee raawwattee roozaadhaan antini jechuun ni baatte itti dubbachuu ni baatte riyyaa koo taatee narratti akkas goota taanaan maal taanaan dooshin jechuu baatte roozaan sijjammar durumayyuu inni waan akkanaa yaaddee hin jirtu jechuudha. Egaa beeku rabbitu beeka waan hunda isaayyuu Zaidoon maal akka inni ta'u maal tokkeessa qunnamuu kana booda rabbitu beeka rabbi fayyina isaaf haa fidu. Akkasuma immoo Sumayyaanis kanarratti yaada qabdu yookiin immoo gara isaatti deebi'ullee ta'ee jireenya isaa keessaa bahullee ta'ee waan yaada isheetti dhufe dhugumaan nama kana hin jaallatti yoo taate nama kanaaf hin yaaddi yoo taate abbaa ilmoo kootiiti jettee raawwattee yaada qabdi yoo taate yaada tokko kaa'uu qabdi jechuudha dubbatuu qabdi. Akkuma roozan illee nama kanatti dhiyaattee raawwattee yaada kana keessaa isa baastu taasisuu qabdi yookiin immoo ofii isheetti dhiyaachuu qabdi jechuudha. Kanaaf iyyuu kanaaf amma maannaat Sumayyaa yaadni Sumayyaa irraa eegamaa jira jechuudha. Sumayyaan yaada qabdu tokko gadi baatee dubbachuu qabdi nama kanaaf dhuguma yaaddi yoo taate yoo dhugumaan abbaa ilmoo kootiiti ilmoo koorra waan fedhellee ta'e ilmoo koorra haa jiraatu jettee yaaddi yoo taate dubbachuu qabdi jechuudha gadi baatee dubbachuu qabdi. Kanaaf iyyuu rabbii nagaa isaaniif haa godhu. Roozaallee egaa maal keessa akka jirtu hin barree bafusum achitti akkasitti jigdee waa hin hafti jedhee yaadu. Egaa isheenis yoona Zaidoodhaan bira ciistee jirti jedhee yaada. Maal takka dhufaa jiru hin beeknu malee kana booda. Kanaaf isheellee rabbi nagaa isheedhaaf haa taasisu. Otoo Sumayyaan naaf eeyyamtee ittiin heeruma jettee turte akkuma dhageessani eeyyama ishee eegaa jirti.